Yeroo gannaa qorri hammaatutti uffata qorraa uffachuun qofti gahaa miti. Soorataan of utubuunis barbaachisaadha. Yeroo ammaa jiruun qaalee kanatti hiyyummaa qofa miti, qorris nama huba. Kanaaf falli maali? Yeroo gannaa akka isa bonaa olii gadi deemuun bakka garaa gahanii deebi'uun rakkisaadha. Mana ofii gaabii xaxatanii fooxaa yookiin marxoo uffatanii ooluunis sochii waan xiqqeessuuf rakkoo fidee dhufa. Qorra ofirraa ittisuuf nyaata humnaa fi anniisaa namaa kennan soorachuun barbaachisaadha. Sooranni qorra ofirraa ittisuuf akkasumas immoo humnaa fi anniisaa namaaf kennan kun eenyu fa'i? Baga nagaan gara yeroo fayyaa dhuftan. Yeroo fayyaa laayikii fi sabskiraayib gochuun eegala. Viidiyoo keenya har'aatiin ganni keessattuu hawaasa baadiyyaaf faayidaa akkuma qabu, rakkoo mataa isaa danda'e akka qabuu fi furmaanni rakkoowwan kanneenii maal akka ta'an walumaan ilaalla. Gosootni nyaataa humna namaa kennan kami? Nyaata humna namaa kennan waan lamarraa argachuu dandeenya. Tokkoffaa midhaan cooma qaban, lammaffaan kaarboohayidireetii kan jedhamu sukkaaraa fi gosa sukkaaraati. Kanneen armaan olii soorata humna nuuf kennanidha. Yeroo gannaa kan akka mulluu, daabboo, shaayii kan kana fakkaatan humna nuuf kennu. Haa ta'u malee qorratu jira jennee waan cooma, zayitii, kaarboohayidireetii qabu baay'isuun rakkoo fayyaa fiduu danda'a. Rakkoo faayidaa yeroo ofirraa dhorkuuf jecha soorata armaan olii qofa soorachuurra kan wal madaale gochuun barbaachisaadha. Dhugaatiin kan akka lallaafaa, buna sukkaara qabuu fi kan humna nuuf kennan dhuguun yeroof humna nuuf kennu. Yeroo booda humna nu laaffisaa deemu. Sababa kanaaf kuduraalee illee itti makanii nyaachuun barbaachisaadha. Yeroo gannaa nyaata qofa osoo hin taane amma bishaanii qaama keenyaaf barbaachisu bakka buusuuf haala qilleensaa irratti hundaa'uun bishaan dhuguunis barbaachisaadha. Akkuma seensa irratti tuquuf yaalle nyaata yeroo gannaa humnaa fi anniisaa kennan keessaa tokko boqqolloodha. Gosoota soorataa yeroo gannaa biyya keenya bakkeewwan garagaraatti barame keessaa tokko boqqolloodha. Boqqolloon karaa adda addaan qophaa'ee soorataaf dhiyaata. Isaan keessaa beekamoon waaddii, akaayii, mulluu isaa beekamoo haa ta'u malee yoo argame marqaan isaas gaariidha. Booda kanammoo magaalota adda addaatti yeroo galgalaa'u waaddiin boqqolloo gurguramuu baramaa dhufeera. Gatiin isaa akka durii ta'uu baatus hamma tokko soorata nama baay'een akka humna isaatti argachuu danda'udha. Boqqolloon humna namaa kenna. Asheeta waan ta'eef qaama keenyaaf humna kennuu qofa miti, baay'ee barbaachisaadha. Lammiileen biyya keenyaa guyyaatti yoo biddeena nyaatan malee nyaata waan nyaatan ittiin fakkaanne gara hin qaban. Waan barre irratti haa hundaa'u malee sirna soorataa keenya jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Dinnicha yeroo baay'ee ganna wanti barame affeellii dinnichaa, qoccaa, dhadhaa, zayitii yookiin kaaniin soorachuudha. Ittoo yookiin waaddii isaa soorachuunis ni danda'ama. Keessumaa yeroo ammaa bal'inaan affeelliin isaa magaalota keessatti akkuma waaddii boqqolloo gurguramuu eegaleera. Dinnichi sadarkaa olaalaan istaarchii yookiin immoo sukkaara qaba. Keessumaa mixaaxissi yookiin sukkaar dinnichi humna namaa kenna. Daa'imaaf dinnicha aannan waliin akka marqaa godhanii kennuunis gaariidha. Biyyoota birootti hawaasni wabii midhaan nyaata isaanii mirkaneessuuf dinnicha sadarkaa olaanaan fayyadamu. Gannaaf dinnichi tokkoffaadha. Gatiin isaas akkuma boqqolloo humna namoota hedduu kan madaalee fi haala salphaan biyya keenya keessatti bal'inaan argama. Magaalota keenya Finfinnee dabalatee ganna dinnicha affeelliin, chiipsiinii fi akkasumas irxib jechuun haala dhiyeessii isaa ammayyeessuun tajaajila soorataaf ni oola. Walumaa galatti qorra gannaa dandamachuuf boqqolloo fi dinnicha biyya keenya keessatti bal'inaan tajaajila irra oola. Gatiin isaas madaalawaa fi haala qilleensa jireenya ammaa kan nama dandamachiisudha. Kana malees sirna soorataa keenya jijjiiruun akka danda'amu waliin ilaalleerra. Isin yeroo gannaa qorra dandamachuuf soorata akkamii soorattu? Koomentii jalatti nuuf barreessaa. Waan waliin turtaniif galatooma. Amma asitti yoo hordoftan sabskiraayib gochuun maatii yeroo fayyaa yoo taatan odeeffannoon akkasii yeroo gadhiifamu dursee isin bira ga'a. Yeroo gaarii.